Dhaggeeffattoota oduu dhugaa akkam jirtu warri fuula yuutuubii kanaaf haaraa taatanii laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatina warri sabiskiraayib gootan immoo sheer gootanii warra kaanii bukkee geessisuun dagatina. Baajatni dabalataa qarshii biliyoona 550 mana maree bakka bu'oota uummataaf ni dhiyaataa jedhamee jira. Baajatni dabalataa bara baajataa 2017 qarshii biliyoona 550 mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatee akka raggaasifamu qophiin taasifamee jira jedheera. Ibsa kanas kan baasee ministeera maallaqa biyyattii akka ta'es hin beekama. Baajatni mootummaa federaalaa kan bara 2017 qarshii biliyoona 971.2 ta'uun mana marichaatiin raggaa'uunsaas ni yaadatama. Baajatni kun kan bara darbee yoo madaalamu dhibbeentaa 21.1 caalmaa akka qabus hin beekama. Kana keessaa baajatni idila qarshii biliyoona 451.3 baajata kaapitaala immoo birrii biliyoona 283.2 ta'uun qabamee jira jedhani ministeerri deetaa ministerichaa Dr. Iyyoob Takkaaleny imaammata dinagdee gooroo ilaalchisuun ibsa kennaniin fooyya'insa imaammataa kun dinagdee amansiisaaf waara ijaaruudhaa fi bu'uura kan kaa'udha jedhani. Fooyya'insi imaammata taasifamee hordofees maddeen faayinaansii adda addaa deeggarsa taasisaa jiru jedhanii jiru. Kan hordofuudhaanis ministeerichi baajata mootummaa federaalaa bara 2017 ifa ta'e irratti baajatni dabalataa akka taasifamus himamee jira. Itoophiyaan liqii biliyoona 1.3 World Baankiidhaa fi IMF irraatiif yeroodhaaf kan kiisii ishee keessa gashatte yeroo ta'u manni marichaa akka raggaasisuudhaaf kan qophaa'e baajata dabalataa qarshii biliyoona 550 oliyaa yoo ta'u kana keessaa biliyoona 240 misooma hawaasummaadhaaf kan oolu ta'uu eeranii jiru. Mootummaan yeroo imaammaticha karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu lammiilee galii gadaanaa qabanii jiddu galeessa taasifatee ta'us ibsanii jiru. Torban darbe keessa lammiilee miindaa xiqqaa qabaatanii parsantii 300dhaan akka guddifamus himamee ture. Baajatni deeggarsa zayita nyaataa, boba'aa fi qorichaaf akka oolu taasisuudhaan yaaddoo yeroo imaammanni kun hojiirra ooluu mudachuu malu dursanii ittisuudhaaf kan dandeessisudha jedhanii jiru. Gama biroodhaan baasiin biyyaalessaa galii ofiin guutuu fi tattaaffiin taasifamuu cimee kan itti fufu hojiirra oolmaan imaammatichaa humna galii guddisuu keessattis gahee murteessaa akka qabus eeranii jiru. Galiin dinagdee maddisiisu karaa haqa qabeessaan walitti qabuun hojiilee misoomaa adda addaadhaaf akka oolfamu ibsanii jiru. Galiin dinagdee maddisiisu karaa haqa qabeessa walitti qabuudhaan hojiilee misoomaa adda addaadhaaf akka oolus ibsanii jiru. Oduu gara biraatiin guyyaa har'aa naannoo sa'aatii 5 keessa zoonii Walaayittaa aanaa Kaawoo Koyishaa teephaa qabalee keessatti balaa sigigaachuu lafaa mudateedhaan lubbuun namoota 11 darbuunsaas gabaafamee jira. Torban lamaan darban keessa naannoo kanatti iddoo Gofaa jedhamutti lubbuun namoota 280 olii balaa sigigaachuu lafaa kanaatiin akka darbes ni yaadatama. Sakatta'iinsi hanga ammaatti taasifamee reeffi namoota 11 argamuunsaa zoonii kanarraati odeeffannoon argamee jira. Bulchiinsi aanaa Kaawoo Koyishaa lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'us beeksisee jira. Guyyoota muraasa dura naannoodhuma sanatti sigigaa lafaa mudateen namni tokko du'uu fi namni tokko akka malee madaa'uun yaadatama. Sigigaachuun lafaa kun Oromiyaadhaa fi naannoo kibba Itoophiyaatti kan mul'achaa jiru ta'uunsaas gamanumaan hin yaadachiisna. Oduu gara biraatiin miidiyaaleen mootummaa tibbana walgahii muummichi ministeera Abiy Ahmediidhaaf hooggantoonni paartiilee mormitootaa adda addaa gidduutti taasifame tamsaasaniiru. Haa ta'u malee qaamoleen mormitootaa ijoo keessattiyyuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO dhaabamuun isaanii sababa waggoota 4 fi seeraan ala hidhamuun isaaniis ta'uu ifa ta'eera. Adda bilisummaa Oromoo irra deddeebiin miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii ajaja manni murtii irraa deddeebi'ee baase cabsamee waggoota 4 oliidhaa fi humnoota nageenyaan hidhamanii turaniif qofaaf osoo hin taane manneen hidhaa garaagaraatti daraaramaa jiraachuu iyyachaa tureera jedhani.
Poolisiin ajaja mana murtii irraa deddeebii dabarsee hojiirra oolchuu dhabuudhaanii Poolisiin ajaja mana murtiin deddeebiidhaan dabarsee hojiirra oolchuu dhabuun isaa rakkoo cabbiinsa seeraa kan agarsiisu qofa osoo hin taane sirna haqaa tuffachuu waan ta'eedhaaf furmaata hatattamaa argachuu qabnaa jedhanii jiru. Qondaaltonni olaanoo ABO akkaataa ajaja mana murtiin gadhiifamuu rakkoo sirna haqaa waliigalaa kan sirreessu qofa osoo hin taane kutannoo Itoophiyaa qajeeltowwan dimokiraasii fi olaantummaa seeraatiidhaaf qabdu kan cimsuudha jedhanis dubbatanii jiru. Qondaaltota ABO olaanoo mana hidhaa keessan keessaati Jaal Abdii Raggaasaa akkasumas Lammii Beenyaa fi kan kana fakkaatanii namoonni kan biraanis mana hidhaa keessa akka jiranis gamanumaan hin beekama. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu sa'aatii kanaadhaaf qabnu kan kana fakkaatanidha. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe godhaa.